Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii keenyaa, maatiin chaanalii keenyaa, nageenya Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Har'a immoo qophii addaa yookiis wantoota bilbila keenya irratti argaman, wantoota nama barsiisuu danda'a, namni irraa barachuu danda'a jedheen yaaduun qabadhee dhufee isiniif dhiyaadhee jira. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan hammuma diskiripshinii jala jiruun laayikii, sabskiraayib, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerraa kootii gara sanattiin isin dabarsa. Tole waanuma bilbila keenya irra jiru isinitti argisiisa har'a. Innis maal yoo jettan gaafa isin paaterni banuudhaaf jettanii cinaa harka bitaatiin gajjallaa kanatti kan argamtu emerjensii kan jettu hin jirti. Emerjensiin kun maaliif akka inni fayyaduun isinitti argisiisa. Tole bilbilli keenya badee nama harka jiraate yoo jiraate yookiis akka tasaa iddoo tokko tokkotti dhiisnee yoo deemne namni bilbila keenya arge sun nama nuti hin beekne, nama fagoo, nama fageenyarraa yoo ta'e, nama bilbila keenya kan ammoo itti fayyadamuun barbaanne yookiis nama bilbila keenya nuu deebisuu barbaadu yoo ta'e, akkamittiin bilbila kana akka inni nuuf deebisuu danda'u emerjensii informationii yookiin emerjensii koolii kanaanii gargaaramee isin argatee bilbila keessan isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Innis akkamitti yoo jettanii dursaa isin bilbila keessan irratti emergency information kana guuttachuu qabdu. Innis immoo kunoo harka olii kanarraa emergency information kan jedhu hin jira. Isaa si'a lamaa ergii tuqxanii booddee irra godhatanii hin jirtan yoo ta'e yookiis information achirra jiru hin guunne yoo ta'e kunoo mallattoon iskiriptoo harka mirgaa gara oliitiin kan jirtu kana ishee tuqxu. Gaafa ishee tuqxanii jettanii paaternii bilbila keessanii isin gaafata. Gaafa kanaa paaternii bilbila keessanii bantaniitu information asirra jiru kana guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf name, address, add information kan jedhu jira. Name kan jedhu kanarratti maqaa keessan yoo guuttan, address kan jedhu kanarratti addressii keessan akkasumallee imeelii keessan yoo guuttan namichi akkasiin isin argachuu danda'a. Add information kan jedhu kanarratti guuttuu jechuudha. Inni kan biraan inni olaanaani add contact kan jedhu kanarratti jechuudha. Add contact kan jedhu kanarratti asirratti bilbila namoota isin itti fayyadamtanii, bilbila namoota isin bilbila keessan irraa qabdanii isiniif tarreessa. Akka tasaa namoo isin yeroo hundumaa wajjiniin ooltan, nama baay'ee walitti dhiyaattan ta'uu qaba namni isin as jala kaawwattan kuni. Sababni isaa namni bilbila keessan arge kun informationii emerjensii kana jala jiru gaafa ilaale jedhu bilbila nama isin as jala kaawwattanii irratti bilbilee isin argachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bilbila nama isinitti yeroo hundumaa dhiyoo jiru add informationii yookiis informationii emerjensii kana jalatti yoo guuttattan namnichi bilbila keessan bade arge sun battalumatti yookiis kallattiidhaan isin argachuu waan danda'uuf nama isinitti dhiyoo oolu yookiis nama yeroo hundumaa waliin ooltan add emerjensii koolii kana jalatti guuttachuu dandeessu. Isa booddee fakkeenyaaf amma nama tokko yoon guuttadhe namni chan guuttadhe kun dhaqeetu naaf oola jechuudha. Emerjensii koolii koo jala kunoo kontaaktii gaafan godheedhu kontaaktiidhaan naafida. Gaafa kana bilbilli koo amma cufaa jira garuu yoon bilbilee namicha sana argachuu hin danda'a jechuudha. Namicha sana argachuu waan hin danda'uuf bilbila koo akka tasaa namicha kanatti bilbilee naaf deebisuu danda'a namni sun. Kanaaf akka kanattiin bilbilli keessan yoo bade emerjensii kooliidhaan namni bilbila keessan arge sun deebisee isiniif kennuu danda'a. Nama gaarii nama bilbila keessan isiniif deebisuu barbaadu yoo ta'e jechuudha. Chaanalii kana sabskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Galatooma.